nyaata sammuu namni guyyaattis ta'ee torbeetti hangam qaamni isaa akka dabale ilaaluuf hangaa fi dheerina isaa ni safara. Al tokko tokko magaalaa keessa yeroo deemnu iddoo hedduutti waan ittiin hanga yookiin ulfaatina ofii safaran argina. Namuu itti goree of ilaala. Keessattuu dargaggeessi hangam akka qaamni isaa dabale ilaaluuf yeroo hedduu hanga yookiin ulfaatina isaa safara. Kana biraan immoo boca qaama isaa eeguuf jabaa ta'ee of arguuf sochii qaamaa hojjeta. Maal kana qofaree qaama isaa guddisuuf nyaata hanga humni isaa dandeessise filatee nyaata. Xiyyeeffannoon kun hunduu qaamaan guddaa fi boca gaarii qabatanii guddina barbaadan argachuuf. Akka saayinsiin jedhutti ilmi namaa guddate, dagaage, cimaadha jechuuf qaama biratti yaadaan, miiraan, hawaasummaa fi dandeettii sammuun guddachuu qaba. Akkuma qaamaaf nyaanni barbaachisu sammuun dhala namaa barnootaan guddachuu qaba. Barnoonni sirriin soorata sammuuti. Barnoota sirrii yoo jennu barnoonni dhugaan kan waa'ee dhala namaa, addunyaa, ardiif samii akkasumas kan waa'ee uumamaa fi uumaa dhugaa qabatamaan jiruun barsiisuu jechuudha. Barnoonni sirriin dhugaa qabatamaa lafarra jiru waliin wal simee sammuu dhala namaa misoomsuu qaba. Sammuu dhala namaa barnoota sirriin gabbatee jiruu fi jireenya namaa jijjiiruu qaba. Kana irraa maqnaan jireenyi dhala namaas milkiirraa maquun guddinaaf gumaata dhiisee gufuu ta'a. Maarree guddinni dhala namaa sirrii akka ta'uuf sammuun barnoota sirriin misoomee dagaaguu qaba. Hamma kana hin argannetti garuu dhamaatii gatiif hiika hin qabne jireenya furtuu malee gadhiisii fi yaada hin hoogganamne raafamuudhaaf saaxilamna. Dandeettii ofii mirkaneessuun cimina jajjabeessuu fi hanqina ofii irraa barachuu fi of guddisuuf mala jalqabaa ta'uu qaba.